Assalamualaikum akkam jirtan hordoftoota kiyya nagaan kiyya bakkuma jirtan nutti isin haga'u. Waa'ee dhaabbata kana namuma irra deddeebi'ee namni gaggaafataa inumaan viidiyoo waraabaa jira garuu viidiyoo kiyya hedduu waraabeera irra deddeebi'ee na gaafataa jira. Har'a immoo tartiiba isaa isiniifan hima. Yaani wanni kun qadaramaadha akkuma isin beektanu akkuma isiniin jedhee ture yoo namni haaraan dhuftan jedheetani yeroo jalqabanii yeroo hedduu screenshot godhanii waan natti erganiif ijoolleen birri nyaatamne bakka hedduutti yookiin immoo dhugaadhaa online kanarraa namni birri danuu argataara wallahi akka jala gariin nyaatamne gariin immoo namni hedduu birri hedduu argataara akkamittiin immoo jechuu dandeenya jennaan dhiisee dhaabbata kanatti galee birri 15,000 kaffalee itti galmaahee akkuma isin beektanu dhengedda 2,100 baafadhan ture amma 3,696 irraa qaba. Tayyib mee akkuma mee tartiiba isaa sootuma isin agarsiisa. Tarii warri dhufaatan yoo jiraatanii viidiyoon inni jalqabaa ni jira. Maaliif amma itti galtanii hojjettanii tarii isin galuu dhiisuu danda'a. Viidiyoo isa jalqabaa fakkeenyaaf Riyoo Shaafii gittanii gizee YouTube irra galtan dhiifama. Riyoo Shaafii jettanii YouTube irra galtanii kunooti viidiyoo jalqabaa kaasee kutaa 2-3 waraabeen jira. Akkuma argaa jirtan kutaa 2-3 waraabeen jira. Kanaafuu namoonni reed dhufaatan YouTube kiyya subscribe godha. Ammas immoo like kuma tuqaame like kun harka isin dhukkubsa. Gaafidha bara harka nama dhukkubsa. Yoo namni kun jaala like kuma ja'a yoo ta'e rakkoon jira. Warna jibbuutti jiraachuun mala tarii dubbiin kun ta'uu fi dhiisuu danda'a. Warri immoo ta'ee fi like godhaara jechuudha miti. Tayyib. Akkuma jettan haa ta'u kanaafuu viidiyoo kana akkuma argaa jirtan asii kaaseetanii haasaa isaa irraa kaasee dubbataan ture maaliif beektanii yoon ka'ee zimmi jedhee waan kana maxxanse isinii galuu dhiisuu danda'a boorena komachuu dandeessani tarii nyaatamuutu mala tarii immoo argachuutu mala milkaa'uutu mala kun akkuma keessan itti kaffalee ani seene garuu tartiiba isaa immoo an dura keessan jira waan ta'ennaan isinitti maa jira isinii galee dhaabbatichi online irraan dhufee anis kaffaleen seene garuu immoo akkuma asirraa wanna tokko yoo waa tokko beeke nama beekne gahaa jiru akkuma sanatti isiniin gahee jira viidiyoon 1 2 3 har'a arfaffaa waraabaara jechuudha har'a shanaff 1 2 3 4 har'a shanaffaa waraabaara akkasiin galuu jedheetanii hin muddaminaa meessa dhaquuf kanaafuu YouTube kee subscribe godhaa viidiyoo mulaa godhaa xira nama hedduu bira haa ga'u isiniin jecha tayyib mee gara barnooticha amma liinkii qabadhee seenetan isin agarsiisa maaliif namoonni hin beekne tarii reef dhufaatan yoo jiraattan kanneen reef YouTube channel keetti dabalamaa jiraattan yoo ta'e amma fakkeenyaaf viidiyoo kana gadhiiseen jira liinkii isaa immoo description jalan isiniif ka'a description yookiin commentii liinkii isaa isiniif kan kaasuutumaan ila liinkii viidiyoo isa kana jedhee kunooti liinkiin kaampaaniitti kana fakkeenyaaf ammaan liinkii kanaan seenee isin agarsiisa maaliif akka isinii galuufani akkuma argaa jirtan amma seeneen jira. Warra haaraa reef seenu warra haaraa takkaa ittiin gallee kun asirratti lakkoofsa isin gaafata asirratti paaswordii yeroo hundumaa ittiin galu lakkoofsa keenyaaf lakkoofsa qabdanu kan banaa ta'e jechuudha kan isin itti jiru ittiin seenuu dandeessan yeroo hundaa asirratti gashattanii paaswordii immoo kan mataa keessanii kan dhoksaa isin malee nam tokko hin beekne galchitanii asirratti achi asirratti immoo isuma asirratti gashitan asirratti ammoo kunoo kooditti asirratti dhuftu kana asirratti gashitanii ammas kana rukuttanii kooditti gizee fudhachuu deeyyate koodii lammaffaa dhufte asirratti ammoo itti gashitanii khalaas itti rukuttanii seentan jechuudha. Seentan amma fakkeenyaaf waan duraan seenee jiruuf namni duraan seentanii jirtanu akka koodii gala mooftanii tan kunoo loogiin isii jettu gama jalee kanatti mul'attu isii akkas gachuu kaasna. Baay'ee bakkaanti nuu fida warra duraan keessa jiru bakkaanti nuu fida fakkeenyaaf isiidhuma bakka lakkoofsa kana akkana rukunna. Gizee akkanatti rukunne kunoo googilii irratti waan seef ta'ee jiruuf asitti nuu baasa akkuma argaa jirtanu asitti nuuf baasa kanaafuu isii mangar rukutaan. Baay'ee kunoo lakkoofsaan itti gashadhee fi paaswordiin kiyya seenee jira. Isinii galeera miti paaswordiin kiyya loogiin jedheen seenaa bakka ammara gabaabinumaan amma aappishatti galuudhaaf loogiin jedheen seenaa. Shuuf basiit qallaaliidha kun kanaafuu an amma itti keeleen seena. Asirratti gosoota 4 isinii fida 1 2 3 4 5 dhiifama gosoota 5 isinii fida gama jalee kanatti mul'ata miti gosoota 5 isinii fida gosoota 5 kamiyyuu adda addatti qaban ergaa jira amma fakkeenyaaf isii gama dhuma harka bitaawwan akkana cehee gad akkana gattuqee bakka maallaqa kiyya baalaansii kiyya naaf fida amma dhengedda kaleessa gizeen isin barsiisu 2,000 wayi miti har'a birrii 3,696 tuqaa 4 irraa qaba birriin jechuudha. Animmoo roobiin baafadha akkamitti immoo irra deddeebi'ee isin agarsiisa. Baay'ee informationii kana dursa tokko kanatti isin dabarsinii informationii kana
guutuu wayii isinii kenna. Akkaataa akkaawuntii minaamina tuun himin warra dhufaa warra kaleessa agartaniittu kunoo bakka ishii lammaffaa kana xuxxanii bakka mallattoon dooraabaa jirtu. Asitti xuxxanii ilaaltanii kanarratti xuxxanii ilaaltanii waan hundumaa waa inni isinii fidu. Isinii galeera miti? Tayyib ammaan bakka kana hoggaan tuqee bakka ishii lammaffaa hoggaan tuqee asirratti informationii guutuu sanuu fida. Eeshi. Obsaan eeggadhaa amma informationii guutuu isaa xiqqoo irra isinii ilaala bakka si itti ilaaltan jechuudha obboleewwan kiyya. Tayyib asirratti gosoota shanan kana keessa xuxxanii gizeettan gosoonni shananuu wanta adda addaa qabani. Amma fakkeenyaaf asirratti gaa mee tartiiba kana hundaa isin agarsiisame. Tartiiba kana hundaan isin agarsiisa akkuma argaa jirtanu dhiifama keessaa na baasee tartiiba kana hundaan isin agarsiisa. Guyyaa tokko utaalee keessaa baafuma. Itti deebitanii kan loogiin kootanii paaswordii qabdan miti yoo ittiin deebi'an amma kunu. Tayyib amma itti deebi'een jiraan. Ishi tartiibii tokko gizanii keessaa utaale itti deebitanii. Tayyib amma asirratti warroota 2,000 galchaniif amma tartiiba kana hunda sirrii lakkaa'isanii hima warroota 2,000 galchan VP1 kana irratti yookaan VP tokko ishii kana irratti 2,000 warri galchanii fi kunoo viidiyoo 10 kennaniif fakkeenyaaf. Isinii galeera miti? Tayyib galiin isaa hoo meeqaa guyyaatti birri 80 galaabisa. Viidiyoo kana wagga taphatee viidiyoo 8 kana birri 8 saabbiif jechuudha. Birritti viidiyoottiin viidiyoon 10 gizee isaa kenname warra 2,000 kana viidiyoo 10tu kennamaaf. Viidiyoon isaa eessatti akka kennamu immoo isin agarsiisa warri hin beekneefani. Warri beektan dhugaama assalaama. Viidiyoo 10 kana gizee taphatee jedhee birri 8tu kennamaaf. Birri 8. Viidiyoon 10 kun immoo baay'ifamee gizee jedhee guyyaatti meeqa argata? Birri 80 argata. Tayyib isinii galee guyyaatti birri 80 argata. Viidiyoo 10tu kennamaa fi viidiyoo 10 birri 8 tokkonsi guyyaatti birri 80 argata. Tayyib ji'atti immoo birri 2,400 argata warroota 2,000 kaffalaniif. Waggaatti immoo birri 28,000 800 kaffala. Tayyib lammaffaa hatti yoo ceene immoo kunoo tokko lama jedhee jira tokko VIP 2 sadii hagal amma kan lammaffaa kanatti yoo deene warra 5,000 kaffalaniif. Tartiiba asumatti ilaaltan jechuudha. Maaliif anis akkuma keessanii kaampaaniyaatti seene garuu waan isin dura jiruuf isin agarsiisa. Lammaffaa kanatti immoo warra 5,000 kaffalee viidiyoo 20 kennamaaf. Viidiyoo 20 kana keessaa ilaaleeti viidiyoo 20 kana ilaalee birrii 10 jechuudha. Viidiyoon tokko birrii 10 tisaabamaaf. Birrii 10 kana immoo guyyaatti meeqa argata? 200 argata. Ji'atti meeqa argata? 600 argata. Waggaattoo dhiifama. Ji'atti meeqa argata? 6,000 argata jechuudha. Ji'atti 6,000 waggaatti 72,000. Tayyib inni taanu inni sadaffaan immoo warra 15,000 kaffalee akka kootiiti. Anamma 15,000 kaffaleera. Anamma garii kana keessan jira 15,000 kaffalee VP3 kana keessan jira. 15,000 kaffalee miti guyyaatti meeqa naa kennanii viidiyoo 40 naa kennanii. Viidiyoo 40 kana birrii 15 viidiyoo tokko irratti birrii 15. Fakkeenyaaf 15 baay'isuu 40 jettan qallaaliidha. Meeqa dhufa? 600 dhufa. Guyyaatti birrii 600 hojjedhaan. Fakkeenyaaf viidiyoo 40 naa kennanii viidiyoo 40 laaleetan guyyaatti birrii viidiyoon tokko birrii 15 birrii 600 hojjedha guyyaatti. Galiin kiyya immoo waggaatti ji'atti birrii 18,000 waggaatti 216 akkuma ergaa jirtan. Tayyib warra 48 kaffalan isa arfaffaa kunoo VP 4 irratti waggan deebi'e immoo warri 48 kaffalan guyyaatti viidiyoo 80 kennamteef. Viidiyoo 80 jechuun guyyaa tokkotti jechuudha. Tayyib inni immoo meeqa hojjeta? Birrii 25 viidiyoon tokko birrii 25 tu isaabamaa fi tayyib viidiyoo tokko birrii 25 viidiyoon tokko birrii 25 wagga laalame viidiyoo 80 birrii 25 baay'isaati birrii 2,000 argata guyyaatti. Isinii galee ji'atti birrii 60 argata waggaatti birrii 720 argata. Tayyib isa odeetti ceenaa. Inni lammaffaa warra birrii 96 kennee seenee guyyaatti viidiyoo 100 kennamaaf. Viidiyoo 100 gizee ilaale viidiyoon tokko birrii 40 guyyaatti birrii 4,000 argata. Ji'atti immoo birrii 120 waggaatti kunoo birrii miliyoona 1,440 argata. Tayyib inni ittaanu immoo akkuma sana warra 240 galchantu jiru guyyaatti viidiyoo 200 kennamaaf. Viidiyoon 200 kun immoo birrii 50 birrii 10,000 argata guyyaatti jechuudha. Guyyaatti birrii 10,000 hojjeta. Baatii tokkotti birrii 300
baati waggaatti immoo birrii miliyoona 3,600 akkuma argaa jirtan warra 600 jira warri 600 akkasuma viidiyoo 400 kennamaa fi guyyaatti birrii 70 hojjetu ji'aatti birrii 840 waggaatti akkuma argaa jirtanu tayyib akkuma kana ilaaltani tartiiba kana خلاص amma sagaliiti amma ko intana sagaliiti kuno warra birrii 460 kaffalantu jiru guyyaatti viidiyoo 800 kennama tayyib hojii taasifalee jechuudha guyyaatti viidiyoo 800 ilaalu jechuun kabdaan jabaata ji'aatti ammoo kuno birrii miliyoona 6 akkuma argaa jirtan tartiiba isaati jechuudha obboleewwan kiyyaa isinii galaara jedhee yaada yaani tartiibaan laaltanii isinuu hin beektanii ni laaltanii tayyib kana tartiiba isaa isinii galchee 2 kaasee warri tarii birrii ifama konfarmii tayyib asirratti gaa akkuma isinii argisiise kana kuno wantoota sadii isinii qabaa kanarrattis waan feetan ilaaluu dandeessanii suutumaan laaltan ofii keessanii obboleewwan kiyyaa suutumaan laaltanii tayyib hoomii kanarra yommuu yoo as deebinu warroota gizii asirratti fakkeenyaaf kuno isii kanarratti akkas gizee xuxxanii ila argaala akkaawuntii bakka itti birrii gashitanuu